Jirra jirtuu maatii keenya nagaa waaqayyo isiniif haa ta'u akkam nuuf jirtanii nuti nagaa jirraa galata rabbii. Sinoo naguma keessaa fayyuma keessan jirtanii jiru simbiratti akkamii nu biratti hunduu bareeda galata waaqaa. Egaa har'as deebinee dhufnee jirra akkuma argitanii baadiyyaa deemnee jirra jechuudha. Baadiyyaa jirraa maatii biraa jechuudha maatii warra kaasuu bira jirra. Egaa har'a maal bu'aa baadiyyaa deemtan jechuun keessan hin oolu ginoo viidiyoo akkuma argaa jirtani. Egaa viidiyoo argite dura isin waraabne naaf mijachuu didee daa'ima wajjin akkasuma makiina keessattis namni soo waraaban ishiin jedhan hin jaalatan waan ta'eef akka warra Finfinnee sanii miti keenya uummanni ija sodaata kaameraa sodaata naaf hin mijanne bakka walumaa galatti jechuudha. Anis daa'ima qabee akkasumas immoo meeshaa baay'ee deemus hin jira waan ta'eef waa daabboo fa'aa innaa bakka achitti waldaan hojjetanii beektanii dubartoonni akkatti hojjetan argitanii qo'aa biyya keessatti goobazii ta'anii innaa kanaaf kaasuun hin jiru akkuma isin hin jedhe kaasuun egaa barumsarra jira waan ta'eef bakka kaasuun hin jirre immoo anatu haqeetti dinicha buqqisiisaa jirra jechuudha makiinaan nurra gaheeti. Innaa makiinaan safar naannoo san namni biraattis waan buqqisaniif nuti immoo ganaa arginu irraa haamamee maal jedhee bakka buqqifama jechuudha. Ginoo kan qotaa jiru immoo qotiyyoonni hin argitanii ana jechuudha kan qotu. Kanaafiyyuu maal godhanii mucaan kiyya akka guddatutti jechuudha. Amma kinoo namatu birreen irraa haamaa jira jechuudha. Namni dinnicha bichaa irraa haamuun gizee kanaa gamsee kuma kooshan irraa haamu jechuudha. Inni waan hundumtuu birrii ta'ee jira dubartoonni immoo akkatti shaashambaa jedhanii dinnicha guuranii baay'ee tokko das nama jira dhugaa dubbachuudhaafi baadiyyaa amma dinnicha warroonni barbaadan amma guutee jira jechuudha. Dhugaa amma biyya arabaatitti garuu dinnicha isin hin barbaachisu yeroo amma waqtiin isaa ho'aa waan ta'eef dinnicha immoo yeroo qorraati malee yeroo ho'aa baay'ee barbaachisu. Inni yeroo qorraa sirriitti nama barbaachisa amma Itoophiyaa keessatti sirriitti qorra waan ta'eef kan ammoo dinnicha ho'aa kana affeelanii harkatti qabatan harka namaa isaa qaama guutuu namaa isa kanaaf isin hin jenna. Egaa kanaaf viidiyoo isin hin marre naaf hin mijanne makiina keessatti daa'ima wajjin ta'ee bakka ganamas yoo manaa baanus muddamaan baane waan ta'eef achi misaa qabsiisuu fi misaa garuu nuti daabboo bichaa geessinee kan maatii kaasuu achi hojjete akkasii misaan nama baay'ee addunyaa dubbachuudhaaf baay'ee sirba jira garuu baadiyyaan akka arungaadee ta'ee dinnicha midhaanii hunduu margee jira amma jechuudha. Kan ka'e immoo irraa buqqaa jira kun immoo ganaa kotokotamaa jira bakka dasi nama jira. Nuti har'a mucaa kiyyaa rufa keessa fiigaa oole kan achitti bakka itti gabba'uu hin qabne garuu achittis gibbiin keenya hin jira garuu shaakiltii waan qabuuf baay'ee gadi hin bahu. Amma kinoo rufa keessa fiigaa jira ani immoo dinnicha qotuufanii qotiyyoo qopheeffachaa jira siniin jira. Maal goarree kaasuun hin jiru waan ta'eef sararatenyaa garuu kan hojjetu sararatenyaa nama soddoma dubartoonni daa'ima baattee akkatti hojjettu mee ilaalaa hojii biyya keenya dhugaa dasi namaa jedha bakka waldaan olii galanii jechuudha. Biyya arabaa bichaa miti biyya keessatti illee hin hojjetan dhugaa amma dinnicha kana jechuudha. Buqqisanii kan buqqisu qotiyyoo jalaa guuranii daandii irratti aga daandiin makiina bakka makiinaan hojjetutti xiqqoo makiinaan seenu boota kana hojjefa waan ta'eef 20 jechuudha. Guyyaa tokko muluutti fudhatu bar amma gasaa afurii nufne ganaa amma saa afurii rafanii bakka aga guuramee wuttiin guuru 20 fudhatanii 20 isaanii immoo addaan hiratu jechuudha. Innaa akkana dubartoonni akkanatti hojjetan kinoo mee ilaala akkatti bareeda ilaalame argitanii itti baatan dhugaa. Biyya ormaatittis maali deemuuf hin ulfaatamu biyya keessatti amma bakka wanna akkanaa hojjetu makiina aan deemanii jechuudha. Bakka fagoollee makiina aan deemanii hojjetanii gurmeessanii waan ta'eef kinoo kan duratti amma biyyee onnoo dinnicha maalii marga bichaa sun akkana ta'ee jira jechuudha. Kana ta'ee jira garuu kaameraa sodaatanii nurraa qabu jedhanii
Sababa Maa waraabne hojiidha malee hojii kaameraas hin barbaachisu. Garuu hojii galgala waan ta'eef guddaadha maal deeffadhaati. rakkoon qabu bara rakkoon qabu. Tatii bichaa Kan hoo na qabaatte yookiin gadi immoo bari. sobaa miti. Kun hojiidha. Hojiidha bakka akkanatti hojjetanii Itoophiyaa jenna malee rakkoon qabu. Garuu nam tokko Oma tokko takka immoo hin ta'u. sodaata baay'een isaanii. Daa'imas kan qabu hin jira. Daa'ima immoo bukkee Haa ta'u. teessisanii kan hojjetus ni jira. Yoo seeraan. Akkana jiruun Itoophiyaa akkan argitanii ganna waan ta'e malee lubbuun Yoo ati seeraan eegugaa fira nama ga'e. jibbisiisa. Maaliif Kootu awwaarri keessatti isaatu ilaalatti. iyyuu dinnicha awwaarri isaa badaadha. Amma Magaa garuu jantu maal haasofti? hoqqees hin qabu barana roobni baay'een Hin jiru jirtu waan barate ta'eef keessa. baay'ee tokko das nama jira. Haalli isaayii Baaraan siniin jirtu ati. jenna. Amma immoo egaa qonna jammarte ilaala bal'atuun qotiyyootti xamalatte waay. Hay bal'atu hojii. Kanatti qotaa jirti meen argitu fachaa luka ishii boottii kaawwatte. Qotaa fe'amu qotaa jirti bal'atuun kanatti nuti indiin tokko gara siin jira. Isa immoo nama biraatti qota mucaa kiyyatu qota jechuudha. Laala namni baay'ee buqqisaa jira argitanii nu oliillee buqqisaa jiranii nu achiillee buqqisaa jiranii jechuudha. Kun amma nuti maasaa tokko tokko qonnee irra daddarbaa qonne. Ganaa amma kan addaan biyyee babbaisuun inni keessa guurame kinu jidduutti kan nafe immoo ganaa inni qotama jechuudha. Dinnichi agarran gara garree qotiyyoo aabbannee innaa abbannee qotiyyoo yoo dinnichi jalaa guuramee uume immoo qonna jechuudha argitanii. Warri nu walitti namni baay'eetu jira kan dinnicha buqqisu har'a. Tayaate. Mee ilaala Itoophiyaa akka bareeddu dhugaa. Das nama jettu Mee gara osoo laala nyaatee qoye. guyyoo osoo Kana irratti dhugeen osoo ilaala. keessa jiraatan das nama jedhaami. Jaru. Innaa akkasii bakka viidiyoo isinitti dheeressuu nagaa nuuf taasisan jaaladha.